Sololo morma hudoti nangatini Dugara bina ibi ber silana kasatan tayi tanani ha akasim tere shagat dan nire mala kasma fakkat ngartin shamara badia jule badia fakkat me mawar komite tawar sa jule shabish intala badia fakkat nama intala badia badia hiya intala badia tin of course ashama kam jirtu hardartu ta ka bajantu ta channel kuti kam biya kisa kam biya la bakajirtu tinagenya waqi sini abayata kam jirtu ana buletin kisa nagagutun kam galata waqi isille bagana gana ta tan bagana jirata sinjicha gawarron channel ki afara ta tan subscribe gichu mamlakin tay gawar ta tan galatu ma'rufa da sinjida har da gafi tukun qawa gafi na gafatani gafi sande bisu fechu hay ga gafi chille sini bi metasa commenti ni shi mal jida qoyati madami ke buqatirti miti madami birati mo sajirti mal kamti badami galti fatta madami tisila buqatite yero darbin hojjette jirta video nan jettani jirane ega ka gafi keti fu politiko galatum rakko qabu yakan hundalalles ta'u danda wante efi ina hanga dumatti mo video kiya dawaddan afera koti akkasuma nasir baje erille harka badi jechu sirba sandas na jedha sirba arsi kenya wanta ef jechu duga baaytu kon tole sirba sin betani sirba len jara dugaru heddu ta kan tole dasne even ada kas akata zeo sirba san heddu ta kan tole jechu da dugar bachu rabbi gizetu ko video le fatale chun gar dabar enna asmani mo gara gafi na gafatte tandima kale video ci kale so jedrat gafi kun kan gafatameda ma akkuma amsin jedhe kai yaw jolen tokko kan mbiyeni to kisirati so hubachu qabdani ani eje madami haati jolle shani suni boqatte jirti dugaadha akkasuma mo daa'ima kanan guddisum betani roba em caan kun brana ma gara tokko gara facebook ti youtube ti skara tokko juma waramne jichuda imbetani enna mucaan kuni erga hat rabuk atte amala ugga sadifitte arfa fasinte jechuudha mucaa isa akkasuma jechuudha nenna kanaaf immoo haati mucaa kana erga boqatte madami tamtu jira maaf akkas galateeffatta hanan jettan jechuudha isinitti men jira video keessatti madami inni fuudhee jira jechuudha erga fuudhee kun uggaa lama Ramadan barisa kana jechuudha amma bakka uggaa lama jechuudha uggaa lama fixee akkas jee tokko akkasnatti fakkaate amma erga fuudheeyyuu jechuudha kanaaf fuudhee jira inni fuudhee jira ka fuudhellee baay'ee nama gaariidha dhugaa dubbachuuf hedduu takka an maal akka ta'e beeku dhugaa waaqayyo ijoollee takka hoyi maalaan jettee na barreessan beektanii mana gaariidha namni illee maatiin gaariidha jennaan achiin galineeti achitti hafinaan jette achiin galin kaasurmaayyuu naan jette maal obboleetti kanaaf achitti manni bareedas ta'e achitti nafanii belubbu haguma kaayyoo ofiitiin malee kaayyoo ofiitiin malee ilmi namaa kamiyyuu biyya ormaa keessatti nafu haga farbaadees yoo ta'e jechuudha isa dhiisiti maatii wajjin dhalatti yookiin irra si dhalaniitti irrattu hinaaftu jechuudha hin heerumtaatis jechuudha na biyya ormaa dhiisii fi araba dhiisitti jechuudha maatii keessatti dhalatte yookiin haadhaaf abbaa si dhalasaniyyuu isaan biraayyuu hin heerumtaa jechuudha atis mana godhatta innaa kanaafiyyuu obboleetti koo hanga fe'anis yoo gaarii ta'an ani mana namaatti nafu garuu gaarummaa isaanii nan hima malee jechuudha innaa warroota akkasii inaaffata akkas goggodhanatti fakkaate isin inaaftanis ani wanti naafuun qabu kaa namatti naafuun qabu maaliif warri gaariidha waan ta'eef gaarummaa isaanii nama gaafa gaarii ta'e gaarummaa isaanii badaa isaanii akkasumatti hin malee waan bada jedhee warra sana yakkoon qabu jechuudha maaliif namni gaafa gaarii ta'e badaa gaafa jettu waaqayyooti si argaa bara na kanaafiyyuu obboleetti koo ati inaaffaa dhiisin jechuu barbaada dhumaa ani achitti sinaafu jechuudha maatii jaalalaati maatuma jaalalaatu dhumaa galattu gaa rabbii maatii jaalalaati jechuudha dhumaa galatti baqqe anna inni biraa immoo akkuma obboleetti kiyya si'iif gaafii kan dhufeefi inna gaafiin kee immoo maalidha akkuma nama siin jedhe fuudhee jira waggaa lama fixxee amma ji'a tokko akkas keessa jirti erga fuudhee jechuudha Ramadan barii ji'a tokkoon booda fuudhee jechuudha innaa kanaaf fuudhee jira ishuma santuyyuu nama gaariidha ishiin illee kan duraa boqatte illee nama gaariidha kan ammaa illee nama gaariidha gaafa sin gaarii taatanii madaamiin gaarii sin taate kan jedhuuf isa kanaadha jechuudha ani baay'ee tokko yaadde ana ofii kootii fi mati kana yaadde ani maaliif ani biraayin garagaru ijoollee tanaaf akkam taati laata kan addisii dhuftuun jedhee dura hedduu takka yaaddaa ture garuu dhugaa dubbachuuf hedduu nama gaariidha waaqayyo ishee haa eebbisu
sanuu shamara taatee akkasitti ijoollee kana hunda wajjiniin qabdee deemuun ishee osoo anaayyuu ta'ee dhirsa ijoollee shan qabutti ni hirmaan. Dhirsa ijoollee shan qabutti shamaratti heeruma jechuudha shamara fuudhanii jechuudha. Dhirsa ijoollee shan qabutti osoo anaayyuu ta'ee heerumuu hin danda'u garuu isheen heerumtee akkuma ijoollee qabu inda'u ijoollee ja'a qabaa jechuudha tokko immoo nu giraamatii diitii dura fuudhe sadaffaa fuudhee jiran itti keenya. Innaa kanaafi walumaan taa'anii walumaan jiraannaa hundi keenya mana tokko keessa jiraannaa haala tasgabbiitiin osoo addaan nun qoodin osoo ijoollee kiyyan jedhin odoo ijoollee isaaniitiin jedhin san jettee daddarbiin qabdee asiin geessinullee jechuudha niitiin baay'ee nama gaariidha jechuufan kanaaf asiniin jedhe baay'ee nama gaariidha dhugaa rabbi ani maal akka jedhee himuun beeku haa galatoomtu jechuudha bakka namni amaluma yoo natti toleeyyuu homaas naan godhin jechuudha. Naa godhaa jirus garuu osoo maayyuu naa gochuu baatee namni tokko amala isaa yoo natti tole hedduu na dasna jechuudha garuu waan isaanii kaa waaqayyo waa himu fi nama gaariidha walumaa galatti jechuudha kanaaf ni galateeffadhe jechuudha hedduu takka baay'ee nama gargaaruudha. Amma dhugaa dubbachuu fi osoo makaadha isaatu ta'e akkas na gargaartee yaaddeen beeku garuu yoo sii birallee rafe maaliif hanga ani hojii fixadhutti teessi mucaa san dirqama goote qabdi. Yookiin immoo ofii kiyyaa afaan hojjedhaa bira taa'inaan jetti. Ofii kiyyaa afaan hojjedhaa bira taa'itti yookiin immoo mucaa san qabdi. Haganan hojii fixadhutti yoo na fixadhe qofa kan ishiin kilaasii ishii galtu jechuudha. Dhugaa akka sarraatanyaa ittiin oolii akka anaas ittiin ooliin ta'e jechuudha maaliif daanqabaa jettee odoo takka taatee dubartii takka taatee daanqabaa inni sarraatanyaa qaba maaltu daa'ima gandaa wajjin na cinqa jettee jechuudha. Jechuun ana yoo ta'e gazzabaa nan ta'a waan ta'eef kaani maaliif gazzaba kooti maaliif waan tola taa'amuchi ani ofii kootiif gazzaba kooti ni ta'a jechuudha. Isheenoo idaan qabdu sarratanya hin jirti akka fardayyoo goote isheen barbaadde dhuftee nyaata ishee hojjetattee akka barbaadde deemuu hin dandeessi. Garuu nama akkasiitti namaaf yaadu nama daa'ima kanas qabee bakka ijoolleellee tasgabbeessitee ijoollee dhiiraa jajjabduullee bakka gorsitee waa hunda adda nama gootu jechuudha dhugaa rabbii kan biraa dhiisi mucayyoo tana daa'ima mucayyoo kana wanni isheen hin goone hin jiru akka shamara akka wantoota ofitti qabdee akka ilmoo isheetitti ofitti qabdee waa hunda gootu mucaa kanas akkasuma bira rafuu dida malee. Bira ka mucaan hin beeku fuuji bira rafanii rafu malee inni dobbaa bira rafetti hin rafu jedhu de'ee badee nama tokko bira rafu ana malee jechuudha. Kanaaf gaariidha isin jechuu barbaada. Ani sa'aatii barbaade osoo hin rafeeyyuu amma sa'aatiin kun sa'aatii 4 ta'aa jira jechuudha. Halkan keessa garuu anumaa mucaa san bichaa ta'a. Anumaaf mucaa xiqqishuu san bichaa ta'a jechuudha. Maaliif beektanii nutti hin dubbatan. Sa'aatii barbaadne rafna sa'aatii barbaadne kaan namni nutti dubbatu takka iyyuu hin jiru. Dhugaa waaqayyoo jechuudha ijoollee. Bakka halkan illee rafne bakka namni dubbatu hin jiru namni nu kaasu hin jiru kottaa nyaataaf jedhanii nu kaasanii kottaa kana godhaa jedhanii nu kaasan maaliif waan mucaa wajjin taa'aa buluu fi waan anas akkatti qabee fi osoo nama tokkooti ifatee daa'ima kanallee akkas godha jedha bakka ati gaafa gaarii taate namni hunduu gaarii sii ta'a. Kanaafan obboleewwan koo gaarii ta'a nama kamiifiyyuu gaarii yoo isheen baddoollee sitti deemte ati gaarummaa kee deebisiif maaliif waaqayyo irraa argatta waan ta'eef keessattuu immoo raboota kanafitti maxxansitanii daa'ima isaanii sirriitti qaba dhugaa hojii isaanii daddarbinaati daa'ima isaanii sirriitti qaba ata gambeettaa tagas jechanii waan barbaadde jechuu dandeessan akkasii miti obboleewwan koo madaamii takka gaafa shiyoonnoo ittillee nyaaran guurinaa yoo sisi yaamtee ifatinaa xayyiiba jedha okkee jedhaanii bakka shaddanaam sitti hin jabaattu sitti garaa hin jabaatan gaafa ati immoo jechuudha ati nintettee jettee aramsi qabnaan takkitti isiin darguttu kanaaf amalaan qabadhaa isin jedha maaliif isaan nu barbaadadhu nutu barbaada dhufe waan ta'eef maaragiin hojjetannee dalagannee afaan nagaatiin biraa galuu nu wayyasin jedha dhaamsi koo isa kanaadha jabaadha waaqayyo si faanaa ta'u akkas obboleetti koo sii deebi'e jedhee